engedde osoon viidiyoo wayin dalagina jalabaate viidiyoo wayi osoo likki wayin hima jedhuna jalabaate xiqqoosi viidiyoo wayina jalabaate yeroo dhabuu kiyyaamna jalabaate har'a immoo viidiyoo wayisni qabadhee dhufe viidiyoo daqiiqaa viidiyoo sekondii 20 waan akkasiiti isiga dhaggeeffannee xiqqoosi haasaarra buufne walumaa galatti viidiyoon kiyya har'a sekondii daqiiqaa 2 kun immoo waa'ee Jawaarii mee viidiyoo kana walumaa dhaggeeffanname. Gandi kuni silima Jawaanii kan ni jaalatu beektanii Jawaanii kana baay'ee jaalatani sababni jedhu jaalatanu Jawaar kan dhugaa dubbata haqarratti dubbata waan ganaa Gondorii keessatti ta'uu deemu waan ganaa Tigiree keessatti ta'uu deemu kaayyoo mootummaan kun ittiin deemu beeka waan mootummaan kun itti yaadaa jiru beeka waan mootummaan kun booda uummatarraan ga'u beeka dura bu'ee isa ganaa waggaa 3 waggaa 4 dubbata kanaaf Jawaar kun tokkoffaa kan hayyuu ta'e beekani lammaffaa immoo kan saba isaatiif dhugaa dubbatu kan inni nama ija tokko laalu Islaama Kiristaana hajiru ija tokko laala waan hundaayyuu saba isaa ija tokko laala saba biraa ija tokko laala nama miidhamuu hin fedhu kanattuu Jawaariin jaalatani jarri kun Jawaariin silaa alaabaa Jawaar suuraa alaabaa irratti maxxansanii faarsani maaliif Jawaartu dhiigaanis haadhaanis abbaanis zariinsaas Oromoodha waan ta'e otoo inni haati isaa obboleettii Minilik taate abbaan isaa Oromoo ta'e jedhe Jawaarii kana falmanii deeffatan gara ofiitti akka Jawaariin kana jaalatanu Jawaariin kan dhoskanii jaalatani dhoskanii keessootti jaalatani baasanii yoo dubbatan Oromoodha yoo falmaniif diqqa aangoo qabata jedhanii diqqa aangoo qabataaf Oromummaatiif jibban malee Jawaariin kana keessootti jaalatani jaalalli keessoo moo nama miiti nama huqqifti nyaata nama dhorkiti kanaafuu xiqqoo bulgaaf kanaafuu xiqqoo fura baafata natti fakkaata isa dhugaa dubbanne Jawaarii kan ni jaallatu baay'ee hin dhoskatan malee يعني سبب سياسة جبّن ملء سبب إني أرموته جبّن ملء جوانين كنا نجعل تبايتك مالي قادو بتا سبب يجتك كلال أما سمو سياسة بيجتي قوتو سيبك وان كنا Gondor keetti mootummaan godhu beeka waan rakkoo dhufu beeka waa'ee amantiidhaan gadaar tagartanii Tigraay keessatti Afaarii biyya Itoophiyaa guutuu keessa adda baasee waan beekuuf Oromummaatiif jibban malee tuunni obboleettii Minilik haati isaa obboleettii Minilik taate haati isaa Amaara taate jette Jawaariin kana falmanii fudhatanii hayyuudhallee beekaadhallee eebba sabaa qaba eebba namaa qaba haadhatee eebbifti bifaanillee ni bareeda Jawaar kun yoo deemullee yoo haasa'ullee ni bareeda haasaa isaa dhaggeeffatee hin quufamu akka madheen gadda viidiyoo yoo sono jedhe na jalaa miliixa yeroo dhabuu kiyyaaf akka madheen gadda hattuu salaat ta'e hattuun kan salaatan beenne kan akkaataa itti salaatan hin beenne kanaafuu sila viidiyoo sana bal'inaa irraa hojjedha ture viidiyoo waa'ee Jawaar sana bal'inaa irraa hojjedha ture garuu na jala miliqee jira gaa waan yerootii hojiin deemanii miti kanaafuu hafe malee sila kan namishattiin hattuu salaattu itti sana sila tokko irraa dubbadha likkii isinitti himan ture sila kanaafuu obboleewwan kiyyaa waan Jawaar akkana fakkaata jaalala keessootti jaalatanii miidhamaa jiran jaalli keessoo immoo si huqqifti nama huqqifti nyaata nama dhorkiti hirriballee nama dhorkiti nama qallifti akkanti jaalala miidhamaa jiran xiqqoo bulgaafatanitti fakkaata obboleewwan kiyyaa dhagaan naa jira dhagaa ta'uu baaba viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Sodatin male, sodatin male, sodatin male, sodatin male.